أساسين أساسا أساس مويا يا بشادو أني بيكو كاللوتو زيرجنا وان قلبينك جبيتنا برايتو سيماني غوفلا بولي كولي أكورا بسا ولين فودو دي تزاقالي غوزو تزيت تزازا دفيكو تونا لك بمالو زرقو نباسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرتو تفردفتو تكيا جرتو بكسين جرت النجين هاجراتو فدينو سوات دا بقى نجان ويدن وصو أينو زمان ديرتي وان أينو دغني جاء ممايسي كوجنتو تفردفتو كوجنتو تفردفتو تكيا وانو في كان اللي يرو تك وانا ما كل فيسيسو نمر كاي كل فون ارو جالا كل فون برباجي سوچورا مالي في كبرون سفار راح ثاني قالني تكامو والله لما وفيفا ارغنيتما اكلمو تندبنت المهم الرفقات انجچو مسائب قوم عند القوم فوائد جدا ممن مصيبه نما توكو في فائده جچو جدا اكما يرو دبمان دبم دكتور الرافايدو اكما يرو نمني دوئه ور قبري قطو في ور ريف كديكو الرافايدو فكنيا سنه جدا مسائب قوم عند القوم فوائد أنا اللي فايدانك يا بس بونتو يلعبوا مثلا بونتو دعي كرتا ما بس بونتو يلعبوا في متسي فما كل فوي قال ولا ما قالني عادي كانوا في كل في مو من باي انا كان كل فاني بيكا لكن مو وانا كل في سوتشو وانا سبحان وانا كل في سو أما تلام قلتوا أبان سبونتو الآباء وفتاعيد وأي بسم الله الرحمن الرحيم تيجي تبارك رب الإنسان أبان سبونتو أمو حاجة قليه بيجا قليه أزديبو في نجرو سبونتو نمو كبرو مسرفات نجرتو يجي ولا ما قلان أما اللي قال مبرأي قالوا كي يجي ولا ما قلان يرو أني تيتي في أقلين توللتو قامني كيمو يرو جدو خانت دماتو tokko onni te jala deemisiin jedha tokko aqli te jala deemisiin jedha aqliin te ati nama kabaja qabu nama namni si kabaju onni jalan deemini nama guddate siin jetti onni te ammoo yeroo mana galte sitte galti herreega jaba taysii waliin argattu taysii geettun argattu takka salphatte tanatti saftee siin jetti jidduu kanatti ammoo kawa hunda gatii jabaa kafalammoo qaama kee guutuudha يروح لأنه إيران كنجي إيران يكون أمتى إيران سرطايو مرحبا بك في منتصف المميت سفاور دوئك ستي قلماو كيتيف قمتي كان في خبجمتو تفردفتو تكيا سفاسا كيسا مو بولا تنون فدير في هذا سنمو أكمتي باتا هرمو إنه كلفاتين في جوال ما قالان هندي إنه كلفاتك كيت ديمس قرم كلفاتي كي سبوا ديمس قرم كلفاتي كتبوس كان فمو ولا ما قالاني تبع دسكيسس وفيتس تبع ده نمتس تبع ده غتيس كفالي أرسا كفالي يجو عمري يا وقال ما في وين كفالي نجاي جديت مرة في جوال ما قالنا قالوا أمو أكان فيت كل فيت نمني هندي كانت كل فين اللي أبدي كبار لأنه نمني باي أنتو كتجربة كان نبيك تجربة يرو أقلين تأتي في ونين تودلتو نبيك وأنت أبجت شولا أنسلاك كل فاهمو متي سلاكوني كبويا همني لكن سهل نمني يرو قدتو من شيء يتعلم إلى شيء يتعلم جد وان إسا قوقو يوكاوان إسام لا لسورة غروان برنوت إسا كن نوتيت أجوتا على جنمني غرو أموس نمو bakka kana gawmalee nam tokko biroo lintaro
kuni hisaabaaf osoo hin ta'in kitaabaan dubbata jechuudha. Bakka nama jiru kana jechuudha kiyya walumaa galaan ilma abbaa kamuutu yoo ilma dhiiraa akka takkatti maan abbaan haadhaaf abbaan osoo inni jaalatin yookaan osoo jaalateen dhabin dafanii itti fuusisan nasiiba numa jira. Garuu immoo ka jaalatee dhabee yaa rabbi kiyya yoo micaayoo tana dhiisita akka isiin argadhu jedhee amata meeqaa fi yookaan xiqqoollee taatu mammadaa'ee bira achiin tariin hin jiru. Kanaaf ammoo jarri sun ammoo warri akkasii sunniin naa beekan jechuudha. Mawqifa kana. Kanaaf ammoo Mustaafaan dogongortee waan kana taate yookaan akka hin jenneef kana dura sa'aatii tokko guutuu jala ibsataa jechuudha. Suni ammoo dura Nasiimaa ni fuudha jedhee sabboontuudhaan yeroo duraa sabboontuu si eeggachuu hin danda'u. Kanaa ol Nasiimaa fuudhadhee addaan baane. Garuu ammoo Nasiimaallee galmee isii ni cufee jechuudha. Walumaa galaan haga sabboontuun baddeennan uumarra walollee erga dhonnee cufee kanan durallee isin himee jira jechuudha. Micaayoo walumaa galaan aarima saniin shabakaarraallee baddee dhabama taatee dhabamte Micaayoon. Hadda ammoo namni wal qixxaalamee madaalamee uumamu jiru jechuudha. Takkaa waan nama isaa olii argata takkaa nama isaa gadi argata. Garuu ammoo yeroo tokko namni nama jaalatuuf jecha yookaan nama jaalala saniinuu maleef jecha darajaa keessan irraa xiqqoo gabbuutee isaan qixxaa'uu qabda jechuudha. Malee namni siif madaalamee giraama keetiin uumamu waan hin jirreef kanaaf haajichaa hayyuudha. Haga ammaa maan fuunee isiniyaa haajii jedhanii nennan gariin ni tuffatti gariin ni tuffannaa osoma jennu as geennee jedhe nullee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa tiyyarraa himanuu miti anes jechuudha. Yeroo baay'ee waan tanaaf madaalamte giraama kiyyaan dhuftu si'a jechuudha. Garuu akira irratti ammoo sun akka hin jirre argeera. Tanaa gadi tuffadhu sanitti yookaan giraamni kiyya gadi bu'uudha. Isin wal qixxaa'uudha. Nama jaalatan nama silaa jaalala sanuu namni kun nama dogongoraatii miti yoo sadarkaa kiyyarraallee gadi bu'ee fi jettee ruhaa ta'e tana qaqqabdee nama akkasii maluuf jecha gadi bu'uudha. Yookaan namni si olii kasi gadi siif jecha gadi bu'u malee walumaa galaan namni giraamaan madaalamee sii dhufu hin jiru jechuudha walumaa galaan. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota kiyyaa anis ammoo isinitti dheeressee haga na guutuu haasoftee maaliif deemtan jedhina argadhe jechuudha. Aruusa haarawaa san ammoo walillee isin hin barsiisu wadha irratti eenyullee hin jedhina. Garuu ammoo waan tokko haga ammaa miidhamanii miidhamus baadhu san nama kiyya nama hundaafuu dhiifama godhee jira. Nama na miidheefillee nama yookaan Mucaayoo san eeggadhu jedhee amata meeqa guutuu na teessisellee warraadha sabboontuutu haa ta'uu almuhim sabboontus haa ta'uu dhiifama godheefii jira jechuudha garaa kiyya. Garuu erga dhiifama godheefii taa'ee fakkeenyaaf yookaan haga isiin heerumtutti yookaan haga maal ta'uu isiin nama wajjin maal taatee yookaan namni qaadhimatee abbaarraa biyyaa kennanii fi dhaga'u taa'uu irraa karama nagaa kanan salaamun alaaman ittaba alhudaa khashiyya arrahmaan jedhaatuma gargaara baanii akkuma duraan jirrutti duraa gargaaruma baanee jirra jechuudha. Maqabatu waliin nuuf malee amma immoo malafuma dura jidduu kennirraa irraa harkisee jiruu biraa eegaluu deema. Sun ammoo maalidha akkuma tanaan durallee gisee Nasiimaa fuudha jedhee ka'esanii dhugumaan hajaan jabduun hajaan biyya nagalchitu dhuftee yeroo san jechuudha. Akka tasaa ta'ee hin deemne namni deddeemee kun akkuma argitan Sa'idoon Faatillee ni deemte. Sa'idoon deeme kunoo deebisaayyuu didee akka deebi'ullee hin jira jechuudha. Walumaa galaan deebi'iinsa sanii caalayyuu deebi'uufis hin ta'u. Namnummaan asii Yamanii galee deebi'ellee argina jechuudha. Ana qofa amma bismillahirrahmanirrahiimi. Kataa'ee jalaa gubbattuu namni imana biraa deemu mana ona mana rabaatti kiraa kafalaa ima taa'u bu'aa takka malee jechuudha. Kanaaf ammoo gisee baay'ee akkuma dura jedhee mana gaagana guutuu taa'ee mana qabaa ammoo mana san
waggaa meeqa guutuu ta'anii mana haadhaatti galuun akkasuma naman tolu fuudhee haadha manaatti wajjin galaa jedhee taa'ee garuu ammoo jechuun na keessa jechuun durallee walumaa galaanii ammallee ammoo na kaaftee jirti. Kanaaf ammoo hadha ammoo aroostitti haarawaa ammoo wal isiniin barsiisuuni. Garuu ammoo namaaf ta'uu nama ammoo jaalalallee waggaa lamallee eeggachuu osoo hin ta'in ji'a lamallee eeggachuu osoo hin ta'in nama walumaa galaan yooma eeggadheeyyuu jechuudha. Barumsaa fi xuufii ganaa guddatti daa'imummaan irra jirti. Maalii jedhanii azaa nama godhuuni mallee jechuudha walumaa galaan. Akkuma shayitichi jedhee akkuma hayyichi jedhee garii osoo tuffannu gariin osoo nu tuffattu fuudha dhabnee haga yoo tanaa eeynee jedhe namtichi. Anis sanuma jira walumaa galaan santu asiin nu gahe malee hiree wayina dabdeetii bitee alhamdulillahi rabbil aalamiinii dhabeetisii miti jechuudha. Garuu ammoo yeroo yoo itti dheeratee namni harka kenna osoo ammoo guyyaan sun hin dhufin osoo harka kennuun sun hin gahin amanni ka dura narraa qiyaasee ta'ee dhumate haa taa'u ka amma achi yoo dhaqqabe hojjechuudhaaf walumaa galaan murteessee dhufee jechuudha. Kana qabatoota kiyya isinitti illee dheeresse asuma mabruuk nam tokko immoo waan tokko naanaa jedhuun barbaadadha jechuudha. Hadha laal hin aarii kolfaa dhufe wallaahi aariif kolfaa dhufe jechuudha. Ta'aarii itti ta kolfe sun dubbii afaan hin qabne wayyoo rabbi durumaa fidee keessa nama naqu akkuma kiyya kana ta'a jechuudha. Kunoo galmeen gaafa waggaa lamaan dura narraa cufate isiniin jedhe illee kam akkanaa kana jechuudha. Hadhallee ammoo galmeen biraa cufachuuf sun ammoo galmeen kiyyaaf kasabboontuuti. Haga rabbiin waliin oofee garuu ammoo isarraa nuun katabamini harka osoo nama garii taate yeroo baay'ee hifata anammoon hifanne eegee haga wannuma eegu san dagadhe takka ta'e jechuudha. Haga ammoo biyya tanaa yoo ba'e yookaan gaafa biraa deebi'ee micayyoo tanaafuu as deebuun dhaqqabu asuma yoo taa'e hoo agasitti la'alla fil amri khayr yookaan guyyaa muraasota keessa abbaan sabboontu dhufee achiin daqiiqa biyya bu'ee achi as deebi'ee wasallallahu wasallam naan jedha. Tunitee itti harka qabadhu kutiin naan jedha waan na fakkaate taateen beeyne. Anummaan wakkatti haafin na dhibee walumaa galaan qayyamtoota hordoftoota kiyya dubbiin ammoo akka afaan hin qabne amma bareechuu walumaa galaanii. Kanaaf ammoo hunduu hiree gaarii hunduu ija waliirraa rabbi nu haa hambisu jedheetuma waa hunda dhiifama isiillee barbaade gaafadhee walumaa galaa jechuudha dhufee hadhamoo. Kanaaf ammoo qayyamtoota hordoftoota kiyya asumaan yaada wayiillee isin na jala haa kennataniin barbaadu jechuudha walumaa galaanii. Garuu ammoo asumaan mabruu nama na gammadu qofa yeroo sadaffaa irra deebi'uu kiyyallee ammoo ni yaadatama jechuudha. Sunniin hundi akkuma dura jedhee nama hireen itti dabde son ta'in taan tuffataa taan nu tuffataa as geenne. Garuu ammoo haanal awaan yeroon amma jechuudha ka tokkocha baanu. Kanaaf qayyamtootaaf hordoftoota kiyya isinitti illee dheeressee asumaan qophii keenya akka xumura wajjin turtan galatoomaa horaa bulaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.